namoonni baay'een gaafa nama tokko gargaaruuf kaatan jechuudha. Namni tokko rakkatee rakkina san keessa akka bu'u akkasumas immoo akka maatii isaatii wal dafee wal qunnamu taasisuuf gaafa yaaltan jechuudha. Adaraashaa yookaan namni rakkate sun iddoo kamitti akka argamu osoo faana gabaastanii yookaan viidiyoo warri hojjettan sun faana maxxansitanii baay'ee bareedaadha. Maaliif jennaan micayyoo kana amma kaleessa namni wal harkaa fidee ta'uun micayyoo kana viidiyoo sheerii hin godhin hin jiru. Haa ta'u malee battala sanatti maatiin arganii jiru. Obboleessi micayyoo kana argee jira. Baay'ee rifaatuu yookaas immoo haala baay'ee ulfaataa ta'e keessa akka harmeen isaanii maatiin akka itti jiran baasee dubbate. Sababiin isaas warra sheerii godhanii fufaa walirra darbee toonii namoota baay'ee bira waan ga'eef warroota akkasiisin kan inni akka chaansii viidiyoo micayyoo kana argee keessan galee jira sana yoo dubbisu isaanillee adaraashaa micayyoo kana viidiyoodhuma kanarraa kan dhageenye waan ta'eef hin jiru adaraashaan hin dubbanne bakka kanatti yookaan micayyoon kun iddoo kanatti rakkatte lafa kana hin jedhamne haala isheen itti jirtu bichaa baastee dubbattee jirti. Dubbachuu ishee baay'ee bareedaadha. Haa ta'u malee namni sun iddoo itti argamu tokko faana gabaasuun yookaan faana dabarsuun akka namni sun rakkina sana keessaa ba'u taasisuun baay'ee barbaachisaadha. Hashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkam kana keessan ana obboleettiin keessan nagaa guuturraafaa qaba nageenya na bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jecha namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib laayik gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraa na deeggaraa turtan galata guddaa na biraa qabdu isiniin jechuu jaaladha. Deebi'ee dhufee jira akkuma achirratti argitan jechuudha. Micayyoo kana namni kaleessa miidiyaa irratti hin agarre hin jirtanii baay'een keessan kan sheerii godhee kallattii garaagaraatiin illee dabarsee jira. Akkasumallee micayyoo kana maatiin ishee battala sanatti illee arganii jiru. Haa ta'u malee maatiin ishee gaafa viidiyoo kana arganii baay'ee rifatanii yookaas immoo adaraashaa micayyoo kanaa eessatti akka argamtu argachuu hin dandeenye. Maaliif jennaan micayyoon viidiyoo kana gabaaste yookaan micayyoon kun lafa itti rakkatte namicha isheen bira hojjettutti fidee dhufe jettee jetti akka jettutti jechuudha. Suppermaarketii deemeeti achi yoo deebi'u mangadirraa argee fidee dhufe jettee jirti. Garuu iddoo kamitti akka argamtu ofiishiitillee micayyoo sana eessatti akka fidee galee lafti isheen jirtu lafa akkamii akka ta'e hin dubbanne. Maatiin isheellee haa rifatanuu garuu rifatanillee osoo battala sanatti adaraashaa bakka akkanaa jirti jedhanii torii dhaga'anii hamma ta'e tokko jechuudha. Kallattii kamiiniyyuu micayyoo sana dhaqanii tokko qabuudhaaf ni yaalu jechuudha. Firoonni ishees namni naannawaa isheetii hin dhabamu yookaan jiraachuu danda'a. Maaliif namni kallattii kamiin iddoo kamitti akka jiraatu yookaas akkamittiin akka wal gargaaru hin dhabamu waan ta'eef jechuudha. Akkuma viidiyoo kana wal harkaa fudhanii sheerii godhan sanatti osoo battala sanatti wajjiniin dubbattee raatte yookaan iddoo isheetti argamtu ifa gootee raatte akkanatti hin canna qaban maatiin illee jedhee yaada. Sababiin isaas obboleessi micayyoo kanaa jechuudha. Haala harmeen isaanii itti jirtullee akkamitti akka jirtullee namoota sheerii godhanirraa yookaan namoota daddabarsanii sheerii godhanirraani kan inni galee toonii jara sana dubbise jarri sunis viidiyoo dhuguma kana arganii jennaan battala sanatti sheerii godhan malee adaraashaa ishee wanni beekan hin jiru. Sagalee mucaa sanaa baasanii dhageessisaa turan jechuudha. Anumti gama kootiin sagalee mucaan obboleessi ishee kun dubbate dhageeffadhee jira. Footoo abbaa manaa ishee kana qofa baattee fiigdi jettee jirti micayyittiin jechuudha. Haa ta'u malee innillee dubbatee jira sagalee isaatirratti yookaan sagalee micayyoo sanaa qabe irratti sababni abbaa manaatiin walitti buute jedhamaa jira. Ammaatti wanti nuti hubanne hin jiru garuu lafa kamitti akka isheen kuftee mangadarraa kaafamte amma wanni nu barree hin jiru. Namni beektan ammallee namni viidiyoo kana sheerii gootan lafa isheen itti argamtu nu himaadha kan inni jedhu. Kanaaf ani wanti nani jechuu barbaadu namni sheerii gochuun waanuma guddaadha yookaan waan gaariidha. Maaliif jennaan haala kanaan wal dhaqqabuun yookaas immoo namni sunis nama gaarii ta'ee jennaanuu inniyyuu halagaan nama keenya yookaan zeegaa biyya keenya ta'e osoo hin taane mangadarraa fuudhee galee sababa yookaas immoo kan mana jirtu sun Itoophiyaawii sababa taateef fuudhee galee maaliif akka isheen jara sana isheetti barbaaddu yookaas immoo maatii ishee akka barbaadduuf jedhee jechuudha. Sheerii gochuu ishee baay'ee ariifidha. Kanaan wal qabatee namoonni baay'een jechuudha. Waan tokko rakkina tokko nama simbiratti rakkate gaafa agartan jechuudha. Rakkina sana bichaa daddaftanii dubbachuu nama sanaaf dabarsuu bichaadha wanti isinitti dhaga'amu battala sanatti sirriidha. Namni waan haala nama rifaasisu tokko yookaan haala ulfaatu tokko gaafa arganii rifata. Waan jedhus waan godhus inni wallaala battala sanatti jechuudha. Micayyoon tun amma ani waan akka kanaa naqaqqabeeyyuu hin beeku jette boo'atiidha kana isheen micayyoo kana viidiyoo waraabde jechuudha. Haa ta'u malee immoo gizee sanatti xiqqoo itti yaaduu qabna ofirra gatteenyee tooniyyuu sheerii hoon godhee bootaa kana akkamii jedhamee gaafachuu danda'a namni waan jedhu tokko itti yaaddame. Akkasumas immoo jalqaba irraanfatteerti yoo ta'e viidiyoo lammataa irratti deebistee lammataa hojjettee iddoo isheen itti argamtu bakka akkana jedhama. Jalqaba
boota isheen itti argamtu maxxansuu hin dadhabe yoo jettes namni galee ni hubata jechuudha akkuma viidiyoo kana hubatetti kana wal qabatee namoonni baay'ee yeroo baay'ee akkanatti sheerii gootanii kan wajjiniin immoo lafa isaan itti argaman wajjin hin maxxansiniin baay'ee keessantu jira jechuudha micayyoo kana qofa irratti miti kanan arge baay'ee argeera kana duras jechuudha kanaaf micayyoo kana waaqayyo karaa kamiiniyyuu rabbiin ishee wajjin haa ta'u waaqayyo waan hunda danda'a inni haala kanatti isheen isinii rabbiin ishee gargaaru jechuu dandeenya maaliif kan waaqa caalu sababa hin jiraanneef jechuudha haa ta'u malee kanuma wal qabatee viidiyoon biraallee ni jira jechuudha micayyoon kun keessattuu wanta akkanaa kun ijoollee Joordaan jiran keessattidha inni lammataa irratti kana nani dubbataa jiru kun jechuudha ijoolleen Joordaan keessa jiran haala cannaqamaa yookaan haala rakkisaa haala ulfaataadha dhugaan isin jedha yeroodha yerootti kan sammuun isaanii tuqamee mangada rabaan kan sammuun isaanii tuqamee hidhamaanii taa'antu jira akkasuma immoo kan beela'anii qoonqodhan illee gubatanii akka ta'anitti viidiyoo gaafa argatan ijoollee gwaaddanyoota yoo argatan viidiyoo sana dhoskanii waraabanii toon iyyuu rakkina keessa baanis ni jiru garuu immoo baay'een isaanii rakkataa jiranii obboloota ko dhugaan isin jedha namoonni baay'een jechuudha maaliif namni kallattii kamiin iyyuu gisee akkanatti wanti hin babal'ate kana miidiyaa karaa kan kallattii garaagaraatiin laaluun keessaniin oolu namni biyyuma osoo dhagaanuu osoo kana arganuu biyya sanatti achi deeman yana baay'ee tokko na ajaa'iba maaliif jennaan biyya sana dhugaan isin jedha maaliif jennaan jarri biyya sanaa ani amma gwaaddanyoota ijoollee hedduun achi dubbisa ijoollee baay'ee jiru waa'uma sarraatanyaa gadi fageenya wanta isaan beekan hin jiru jedhu ni galee kanaafiyyuu baay'ee rakkina guddaadha rakkina hamaa keessa warri achitti argaman kan isaan irra jiran jechuudha kanaaf kallattii garaagaraatiin immoo amma danda'amaa ta'e tokkotti nuti warri dura deemnee amma rakkina san keessa warri jirtan namoota haaraa gara biyya sanaa dhufaa jiranii akka hin dhufne yookaas immoo nama beektan tokko nama lama nama sadi waan kanarraa yoo deebistan waan guddaa tokko maaliif lubbuu nama tokko baraartan jechuun waan guddaadha yookaan akka waan guddaa tokkotti ilaalama maaliif kanachi jiru eega rakkate inni lammataa immoo maal gochuu dhaqee rakkina kana seena kanaaf haala sanaa wal gargaaruun baay'ee barbaachisaadha warra achi keessa jiran immoo hamma akkanatti rakkatanii viidiyoon isaanii gabbaa'amee dubbataa jiran baay'ee jiru waaqayyo isaan gargaaru waaqayyo birattis immoo nutillee wal gargaaru qabna lafa kana keessatti jechuudhaan lafa rakkinni hammaate keessatti wal bukkee dhaabachuun dirqama maaliif nutillee keessa jirra maal takka nu mudatu boru maal akka nutti dhufu sababa hin beekneef ilmi namaa kamiyyuu jechuudha hojjedheen ofillee jijjiiree maatii koo ofillee dabarsa jedhee yookaan maatii koo jijjiira jedheeti kan biyyarraa ba'u malee jaalateeti tolee miti haala jireenya gaarii osoo jiraatu namni jireenya isaarra tarkaanfatee bahu hin jiru jechuudha kana waan hundi keenya iyyuu itti kayyeeffannee biyya baanidha jechuudha kanaaf namni immoo akka bayeetti kan milkaa'ullee jira kan hin milkoofnellee jira jechuudha suni ka chaansiidha chaansii birattis immoo gisee tokko tokko osoo ijaan agarru osoo lafa rakkoo sana ta'uusaa beeknu odoo itti tittimuu dhiisne maaliif chaansii argadhe chaansiin kun na jala hin darbini kana danaa darbee lammaffaa hin argadhu jennee fa sa'aatii osoo laa biyyi sun biyya bareeda miti namni achi deeman iyyuu rakkataa jiranii hin deeminaa gisee jedhanii namoonni didanii deeman baay'eetu jiru maaliif chaansiin suni carra kee ta'ee jira jennaan lammaffaa dhufuu danda'a maaliif chaansii tokkicha sana qofa miti namni kan qabu namni ni rakkata yeroo kamittuu iyyuu jechuudha rakkoo akkamiyyuu dabarsee toyyoo jechuudha lafuma rakkate sanatti nafu boru waan jiruuf guyyaan ittaanu guyyaa haaraa waan ta'eef jechuudha guyyaan kaleessaa sun darbee guyyaa keenya miti guyyaan dhufummoo guyyaa haaraa sababa ta'eef osoo wantoota akkasii sanatti atattaman yookaan wantoota akkanatti miidhaa qaban kana sababa chaansiin wala hin dabarre jechaadhaaf kaanne dhagne itti galuu baanne maaliif osoo dhageenyu osoo agarru jechuudha baay'een isaanii osoo arganuu osoo dhagaanu chaansiin kun lammatan argadhu maalittan beekanaa ta'uu fa danda'a jedhanii namoonni biyya kana deeman baay'een isaanii jiru namni ani beeku jechuudha kanaaf wantoota akkasiitirraa of qusadhaa biyyi sun baay'ee badduudha dhugaan isin jedha ani biyya nama amma keessa jiru kanatti ani guyyaa tokko keessaa guyyaa tokkotti rakkina akka kanatti hammaataa haasa'amu tasuma hin dhageenye keessattuu biyya bahaarii kana keessatti ani beeku namoonni baay'een dhukkubsatanii sababa dhukkuba adda addaatiin haa dhukkubsatanii malee rakkatanii akka kanatti waan tokko haga yoona dhageellee hin beeku biyya bahaarii kana keessatti jechuudha hammas badaa miti ni beeku jechuudha biyyi kun immoo kallattuma kamiiniyyuu dhiyeenya kana kan baname jechuudha waggaafuu sadii waan afur hin caalleedha natti fakkaata Joordaanii kanaafiyyuu jechuudha namoonni baay'een osoo agartanuu osoo beektanuu dhaqxanii itti rakkatinaadha isaan achi jiran iyyuu baay'ee haala dararamaa keessa kan akka jiran ni hubattanii lammata immoo maaf deemtanii rakkinatti yookaas immoo kiyyootti of gattanii biyya keessan keessa yoo jiraattan hamma ta'e tokko maaliif
chaansii biraa carraa biraa mokkoruu dandeessan. Kana garuu dhuftanii sirgee seentanii kaatanii boodatti ammuma kana ka'een ji'a sadiitti bahee akka barbaadetti jijjiirradha. Ammuma ka'een ji'a ja'atti gara biyyaa galuu danda'an mala jijjiirrachuu danda'an wanta hin taanedha. Maaliif wanti hundumtuu gaafa biyya keessa ta'anii ilaalan salphaa fakkaata. Gaafaas dhufanii argan immoo hagam akka ulfaatu ilmi namaa akkamitti hojjete yookaan bu'aa bayii akkamii keessa darbee akka birrii fidaa jiru ni galaaf namoota hedduudha jechuudha. Garuu kan biyya keessa jiru kan waan kana hin hubanne sanaaf galuuf hin danda'u yoomiyyuu jechuudha. Anis jedhee jira gaafa jalqaba biyyarraa hin bayini waanuma ta'anii birrii akkanatti galee lakkaa'annatti fakkaatee jira. Sirriidha gaafa achi jirru salphaa nutti fakkaata. Wanti hundumtuu amma arganii amma seenanii harkaan qabanii ilaalanitti jechuudha. Kanaafuu buloota koo namoonni achi keessa jirtan yookaan biyya san keessa jirtan firoota keessanis ta'ee namoota beektan biyyarraa gaafa isaan dhufan dhorkaa akka isaan gara biyya sanaa hin imalle chaansiin biraa mokkoranii gara biyyoota biraa jiru biyyoonni garaagaraa jechuudha. Kan nagaa qaban jechuudha. Kanaaf chaansiin biraa ni jira. Chaansiin tokko bichaa miti ilmi namaa gaafa dachee kanatti uumamu. Chaansii tokko qofatti fayyadamee miti kan jiraatee jireenya kam keessayyuu darbee iddoo gaarii ga'e jechuudha. Kanaaf biyya keessa teessanii iddoo garaagaraatti yoo yaaltan iddoo nagaa argachuu dandeessanii deemuu dandeessanii. Kanaaf biyyattiin osoo biyya akkanaa ta'uu ishee beektanuu achitti hin malinaan isiniin jedha akka gama kootti jechuudha. Maaliif giseen ammaa bal'atee jira sirriitti jechuudha. Kallattii karaa kamiitiin iyyuu wantoota baay'ee hubachuu kan danda'amudha jechuudha. Biyya keessas ta'anii alallee ta'anii jechuudha. Egaa obboloota koo lafuma kamittiyyuu kan nama eegu Waaqayyoodha. Namnis of eegee of hin baasu. Gisee tokko garuu Waaqa biratti namni illee of eeguun barbaachisaadhuma jechaadha fi waanuma kamiyyuu obboloota keenya kan rakkatan illee Rabbiin rakkina kana keessa isaan haa baasu. Walumaa galatti Waaqayyo lafa jirrutti hunda keenya faanayyuu bobbaasee nu haa galchu. Kanaaf informationii waan akkasii informationii akkana gaafa waliin geessanii wanta qabatamaa ta'e tokko wajjin yookaan akkuma jalqaba isinii kaasee iddoo namni sun argamu haala namni hubachuu danda'uun battala sanaan firri nama sanaa yookaan maatiin nama sanaa argachuu danda'uun maxxansaa namni illee dafeetoo hubatee nama karaa keessatti galee nama sana qaqqabe sanaan bakka akkanaatti wanta jedhamu haala qabatamaa ta'e tokko nama sanaaf illee dabarsee tooni informationii kennuu danda'a jechuudha. Kanaafuu obboloota koo walumaa galatti mucayyoo kana ani ilaalee baay'ee tokko garaana nyaate. Baay'ee tokko naasaasaasiise baay'ee tokko jechuudha. Maaliif jenna namni har'a osoo akkanatti bifaan jiru har'a umurii kanaan akka kanatti lafa jirtu yookaas immoo maal akka dalagaa jirtu maal akka haasaa jirtu eenyummaa ishee of dagatte jechuun hagam takka akka ulfaatu laala. Kana biratti immoo haadhi isaanii haaddeesse yookaan harmee mucayyoo kana maal akka taatu maaliif mucayyoo fayyaan biraa baate gaafa akka kana taatu immoo hagam takka ulfaata hagam laphee nama cabsa hagam rifatan hundi keenya yoo ni beekna amma sagalee keenya dhagaan yookaan ammoo wanta tokko dhagaan hammam akka isaan bifa isaaniitii qannasan yookaan hagam akka isaan rifatan hundi keenya yoo ni beekna. Namoonni haadha keenya yookaan maatii keenya irraa fagaannee toonni jiru jechuudha ni hubattan jedhee yaada. Walumaa galatti Waaqayyo ishee gargaaru Rabbi ishee haa fayyisu Rabbi lubboon isheetitti ishee deebisee normaalii namummaa isheetitti deebi'ee tooyyuu jedha maatii ishee gammachiisu Waaqayyo ishee haa taasisu. Hundi keenya iyyuu kallattii garaagaraatiin akka amantaa keenyatti kadhannaa gochuufiin barbaachisaadha. Waaqayyo tokkorraa nama tokkorra tokkoof dhagaa sababa ta'eef jechuudha. Walumaa galatti obboleettii keenya Waaqayyo ishee faana haa ta'u. Egaa kanuma dubbachuuf asirraan dhufee maaliif jennaanii yeroo baay'ee nan argaa kallattii kamiiniyyuu wanta akkanaa kana jechuudha. Maafan irraan dubbanne yeroo baay'ee namoonni keessattuu jechuudha. Ijoolleen keenyas ni jirtan afaan Oromoo dubbattanii warri gisee namoota tokko nama tokko rakkate tokko maxxansitan afaan iddoo isaan itti argaman yookaas immoo afaan lama dubbattu garuu sirriidha ta'uu qaba. Kallattii kamiiniyyuu akka dhaga'amu barbaadaniiti garuu iddoo namni sun itti argamu wajjin maxxansaa isiniin jechuu barbaada. Egaa haga viidiyoo biraa walitti deebinutti nagaan naaf tura turtii gaariin isin jedha baay'een isin jaalladha baay'een isin kabajaa akkasuma yaada keessan immoo koomentii jalatti naaf kaa'uu hin dagatina. Namni yaadawwan garaagaraa yoo wal jijjiire yaada tokkorra tokkoof kan tokkotirraa irra hubatama sababa ta'eef nagaan naaf tura laayikii gochuu sheerii gochuun dagatina.